Roobel jedhama. Roobel dhiira ta'eetu jiru garuu akka dubartiitti jiraachaa ture. Namoonni mucaa kana TikTokii irratti hin beekne jirtu jedhee yaadu. Baay'een keenya nama kana jijjiiruuf yaalii gooneerra. Garuu namni kun jijjiiramuu hin dandeenye. Roobel dhiira garuu akka dubartiitti jiraachaa ture. Roobelii erga gara warraa dhiiraa fi dhiira, durbaa fi durba wal fuudhanitti makamee waggoota baay'ee lakkoofsiseera. Haa ta'u malee Roobel waggaa baay'eef jireenya akkasii jiraachaa ture. Jireenya akkasii gaafa jiraatu miidiyaa irratti ba'ee gaarii akka ta'e barsiisaa ture. Gaarii akka ta'e dubbachaa ture. Dhiirrii fi dhiirri, dubartii fi dubartiin wal fuudhuun gaariidha jedhee barsiisaa ture. Barsiisa isaa sana kan mormu namoota hunda ture. Sabaa fi sablammiin hunduu nama kana barsiisa isaa harkatti kuffisuuf yaalii gochaa turani. Roobel garuu barsiisa kana ittuma fufe miidiyaa irratti, bal'inaan TikTokii irratti liivii irra taa'ee dubbachaa barsiisachaa ture. Haa ta'u malee garuu ji'a kana keessaa Roobelii sammuun isaa kasasuu jammare. Sammuun isaa ati eenyu jechuu jammare. Roobel gara sammuutti deebi'uuf yaalii godhe. Hojiin isaa aadaa keenya miti, safuu keenya miti. Cabsee jira, safuu fi aadaa cabsee jira. Kanaaf Roobel egaa maal dalagaan jira kan jedhu gara sammuu isaatti deebi'ee sammuun isaa isa kasasnaan gaaffii kana deebisuu jammare. Gaaffichis maal keessan jira kan jedhu deebisuu jammare sammuu isaaf. Kanaaf Roobel TikTokii irraa of balleessuuf yaalii godhe. Sababni isaa dur TikTokii irratti ba'ee waan akkasii barsiisaa ture. Amma immoo sammuu isaaf gaaffiin waan itti uumameef TikTokii irraa ni bade. Mana isaa taa'ee hojiin isaa hunduu gaarii akka hin taane sammuun isaa isa kasase. Sanaafis Roobel deebisee erga boqonnaa fudhatee miidiyaa irraa erga badee booddee deebi'ee warra wangeela barsiisan liivii irra taa'anii isaan jala taa'ee wangeela dhaggeeffachuu eegale. Warra faarfannaa faarfatan jala taa'ee dhaggeeffachuu eegale. Eenyummaa fi aadaa isaa isa dura gane sana, dubartii ta'ee isa deemaa jiru sana dhiisee isa waaqni dura isa uumetti deebi'uu eegale. Sana booddee Roobelii warra wangeela barsiisaniin ani amanuun barbaadaa jedhe. Namoonni baay'een ni qoosaa jedhan. Sababiin isaa miidiyaa irratti inni waan hin taane waan barsiisuuf dhugaadhaan jenne. Haa ta'u malee Roobel garuu akka amantii warra pheenxeetti harka isaa ol kaasee Waaqayyotti amane. Cubbuu goondanaaf dhiisii si yakkeera jedhee wanta yakke sana hundumaaf araara Waaqayyoon gaafatee seenaan isaa kana. Viidiyoo gaddan gadhiise jalatti meebii namoonni Amaariffaan xiqqoo isinitti ulfaate yoo jiraate Abbaay TV'n Fiyoonaadhaanii gaaffii gaafate. Gaaffii inni gaafate maqaa hiriyaa ishee tokkoo fi maqaa waantiyyaa dha'ee TikTokii isaanii keessaa isa kamtu haa gubatu jedhee gaaffii gaafate. Abbaay TV'n jechuudha. Gaafa gaafatuuni Fiyoonaan suni kaanii waantiyyaa jette. Akkasumas immoo waantiyyaanii kana duras yeroo waggaa 5ffaasaa kan Haacaaluu kabajamu sana siidaa sana bira dhaqxee gaafa isheen hababaa keessee deebitu viidiyoo gaafa isheen gadhiistu dhugaa waaqa kanaa arrabni achi jala jiru jechuudha. Sinitti himuu hin danda'u. Baay'ee arrabsaanii turan. Mucaan kun tokkoffaa ani namni hunduu anaaf qixxeedha. Oromoos ta'e Amaaraas ta'e tokko anaaf. Garuu maanni mucayyoon kun Oromoo waan taateefidha kan isheen jibbamtu yeroo baay'ee jechuudha.
dhugaa waaqa kanaadha gin akka kootti namni hunduu qixxeedha akka nama kaanitti hin beeku. Kanaafi wanti yaan badii hin qabdu. Badii kan qabu tokkoffaa irratti Abbaay TVdha. Gaaffii kana maaliif gaafatan? Gaaffiin akkasii maaliif keessa isaaniitti uumame kun ta'uu hin qabu. Dogoggora kan qabu Abbaay TVdha jechuudha. Wanti yaa jabduu keenya jabaadhu. Mucaa jabaadhu.